yeroo ammaa kana chirratti jira warreen dhugaa miti jettanii Facebook irratti nu gaafachaa turtan boonii obboleetti keenya boqatteetti sirriidha makiinaa mataa ishee bitachee erga jiraachuu jammarteeti amma garuu obboleettiin keenya booniin boqattee hospitaalatti jirti. Guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan toreani kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyyoonis bakkaanii fidadhe deemaan jira waanta ta'eef biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irratti isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifaman haa godha. Anaaf guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati isin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadha. Video kana ergan adda baafadhee isin hojjechaa jira. Obboleettiin keenya boqachuu ishee sirrii akka ta'e hospitaala isheen jirtu deemeen arge. Wallaahi baay'ee tokko garaana nyaatte akka namaatti akka dubartii tutoon taane akka dhiiraatti hojjettoota dhamaatu iddoo garaa ishee geessee hojii mataa ishee banattee halkanii guyyaa laayivii irra teessee ija ishee kaameraatiin xabbaste rakkoo meeqaaf meeqa arraba meeqa waan meeqa jedhamtee jireenya mataa ishee jalqabdee tidaarii mataa ishee dhaabbattee firoonta ishee fi maatii ishee maraaf rabbi jajjabina alaatu unuun illee dabalatee hiriyoota baay'eetti dhiyaannu warra baay'ee bira dhaabbannee jajjabeessinu ani boonii fi abbaa manaa ishee qaamaan itti dhiyaadheen beeka Joosif boonii baay'ee natti dhiyaatu riilii bakka baay'ee garaana nyaateera akka nama tokkottu isinillee waan jechuu tokko du'aanuma dubbadhu wallaahi waan tokko dubbachuu hin danda'u. Mucattiin kun hin duute jechuu dhageenyi. Yaa rabba biyyeettaa salphisu dhuguma. Dhuguma? Dhugaadha. Akkuma jettee nagaatti jettee viidiyoo jettee of ragaarte moo wanti beekame jira? Akka ijoolleen deemanii adda baasanitti du'uun si mirkanaa'eera. Maaliin akka duute maaliif akka duute hin beekamu. Ishi garuu akka of balleessitadha kan dubbatamaa jiru. Baay'een keessanii boonii beektodhe nama booniin nama tattaafattu nama carraaqqattu nama miidiyaa kanarratti baay'ee beekamtudha. Warri danuun nama arrabsaanii ture warra arrabsaa turtanii. Torban darbe keessa kan jedhe abdii torban darbe keessa rafamaa turte. Warra arrabsaa turtan isiniif ballateera. Jireenya mataasii nama jiraattu turte mucaan kuni. Nama waan kana itti himattu dhabde nama waan kana sii dhaga'u dhabde malee mucaan kun daqiiqaa lama itti obsiteetti ta'eeti lubbuun siin darbu sana manaanii daqiiqaa lama qofa daqiiqaa lamatu itti obsitee lubbuun siin darbu jedhee sana mana baay'ee nama gaddisiisa. Sababni du'a siigaa beebii booda ragaa waan ba'utu jira jennee eegna. Wanni tilmaamnu jira amma dubbachuun hin barbaachisu. Wanni tilmaamamu jiraachuu danda'a garuu isheen hin jirtu amma. Obboleewwan keenya shamarranii. Boonii boqotte. Boonii boqotte. Maal jechuudha boqotte jechuun qalleedhaa jirtu moo dhugaa jirtu? Dhugaadha beektuu tasgabbaa'ee habibi. Boqotte hin duute moo hin dhukkubsatte maalati ani dhugaa rabbi booniin gaaddanyaati yaa mubaarik oo dandeessina asirra maal jedhama yuunen na hubachiisu yaadi maan dhuguma? Hin duute. Biifoo. Dhuguma nugee natti mibannaati biyya keessa jirta nugee dhuguma boqotte? Dhuguma amma achi deemaati jirra mee daqiiqaa muraasan booda achi egaa malee dubbiin dhugumadha garuu. Obboleewwan keenya waan isinitti himnu shamarranii waa wayii harkatti qabattanii waa wayii ilaaltanii dhabuun barbaaddanu yeroo danuu waan xixiqqoodhaaf lubbuu keessan balleessitu. Obboleettiin keenya kuni nama waan akkanatti lubbuu ishii balleessitu jedhee sakandii tokkoof hin tilmaamu maaliif badaa jabduu turte.